Dorgommii Diamond League baranaa erga jalqabee kan Dohaa marsaa sadaffaadha. Kana dura magaalota China, Germany fi Shanghai jirutti morkiin gaggeeffamee ture. Diamond League Dohaa irratti atileetonni Itoophiyaa fageenya garaagaraa irratti hirmaachuun qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Haalli qilleensaa ulfaataa ta'uu irraa kan ka'e sa'aatiin eegame keessuma fageenya meetira 1500 dubartootaan dhufuu hin dandeenye. Fageenya meetira 1500 kanarratti atileetonni jajjaboo kan akka Firiwayinii Haayiluu, Darribee Waltajjii fi Hiruut Mashashaa irratti qooda kan fudhatan yoo ta'u, Firiwayinii Haayiluu morkattoota ishee haalaan dursuun injifatteetti. Sa'aatiin galmeesstes daqiiqaa 4 sekondii 00 fi maayikiroo sekondii 4 ture. Rikoordii maayila tokko of harkaa kan qabdu atileet Darribee Waltajjii dorgommii kana sababa qilleensa ulfaataa ta'een addaan kutuuf dirqamteetti. Atileet Warqinash Massalaa fi Hiruut Mashashaa sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Haaluma wal fakkaatuun dorgommii fiigichaa fageenya meetira 5000 dubartoota gidduutti fiigameen atileet Lamlam Haayiluu dorgommicha addaan kuttee yagguu baatu atileetonni Itoophiyaa kan biroo fageenya kana sadarkaa 2ffaa hanga 8ffaa qabachuun yagguu xumuran atileetiin Kenya Patrice Chepet dorgommii kana olaantummaadhaan xumurteetti. Atileetonni Itoophiyaa Jigaayoo Taayyee fi Madiinaa Isaa sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Gabraatiin Diamond League Dohaa kanumarratti dorgommii xumuraa meetira 3000 gufachiisaa dhiirota gidduutti dorgomeen falmiin jabaa atileetota Itoophiyaa fi Keenyaa gidduutti mul'ateen sa'aatiin fooyya'aa baranaa galmaa'uu danda'eera. Haala kanaanis atileetiin Itoophiyaa Saamu'eel Fireew dandeettii olaanaa xumuraa irratti agarsiiseen atileetii Keenyaa Abrahaam Kibaawat injifachuun milkaa'eera. Saamu'eel daqiiqaa 8 sekondii 7 fi maayikiroo sekondii 2.5 galuun ture sa'aatii fooyya'aa kan baranaa kan galmeesse. Fageenya kanarratti lamaffaa kan bahe atileetiin Keenyaa Abrahaam Kibaawat maayikiroo sekondii 13 caalamuun lammaffaa yoo bahu dorgommii kana jalqabarraa dursaa kan ture fi injifachuuf akka danda'us tilmaama kan argate atileet Geetnet Waala sadarkaa 3ffaa ta'uudhaan xumureera. Dorgommiin Diamond League itti aanu guyyaa 5 booda Raabaat Maaraakaachitti akka dorgomamu barameera. Odeeffannoo keenya kubbaa miilaatti yagguu dabarru immoo falmiin waancaa Pirimeer Liigii Ingilizii argachuuf taasifamaa jiru gara guyyaa dhumaa bara taphaa kanatti darbeera. Arsenaal dilbata kaleessaa gara dirree Manchester United Old Trafforditti imaluudhaan goolii 1-0 injifachuun dursummaa isaatti deebi'uu isaatiin waancaan baranaa kana eenyu akka fudhatu murteessuuf tapha xumuraa eeguun dirqama ta'eera. Taphataan Arsenaal lammii Beeljeem Leonardo Trossard goolii daqiiqaa 20ffaa Old Trafford irratti galchuun Arsenaal morkii waancaa Pirimeer Liigii Manchester City wajjin qabu lubbuutti horeera. Gareen Michael Arteetaan hoogganamu Arsenaal Manchester United irratti injifannoo gonfachuun isaa kilabni Manchester City kibxata boruu Tottenham injifachuun shaampiyoonaa ta'uuf karoorfate jalaa fashaleesseera. Gareen Arsenaal taphoota dirree Old Trafford irratti godhu haalaan kan itti jabaatudha. Manchester United gahumsa gaarii irra jiraachuu dhabuun isaa Arsenaal fi gaarii ta'us tapha kaleessaa kana garuu Arsenaal ittisa irratti hundaa'ee waan taphateef goolii hin keessummeessine. Gareen Manchester United barana sadarkaa 8ffaa irra taa'uunsaa bara dhufuu hirmaannaa liigii Awurooppaa irratti carraa hirmaachuu hin qabu. Kun immoo leenjisaa kilabichaa Ten Hag irratti dhiibbaa uumeera. United leenjisaa kana jalatti Pirimeer Liigii irratti qofa yeroo 14 injifatamuun isaa qabxii laaffataa seenaa Manchester United keessatti galmaa'eera. Kilabni Mikel Arteetaan hoogganamu Arsenaal immoo erga bara 2004 booda yeroo jalqabaaf shaampiyoonaa Pirimeer Liigii Ingilizii ta'uudhaaf kaayeffateera. Waggoota 20 dura leenjisaa Arsenaal duraanii Arsene Wengeriin liigii bara taphaa tokko irratti otoo hin mo'amiin deemuun maqaa addaa Invisibles jedhamu argateera. Arsenaal tapha xumuraa isaa dilbata dhufuu dirree isaa Fly Emireetitti Everton kan keessummeessu yoo ta'u, sa'aatii wal fakkaataatiin immoo gareen Manchester City dirree isaa irratti kilaba West Ham waliin morkata. Ammaaf Arsenaal dhiibbaa garee Pep Guardiola irraa dhufuu eeguuf waan danda'u hundaa godheera. Bara darbee taphoonni 3 otoo hafuuni Manchester Cityin waancaa Pirimeer Liigii yeroo 3ffaaf walitti aansuun fudhachuun isaas ni beekama. Ammas taanaan Manchester Cityin taphoota hafan lamaan yoo mo'ate si'a 4ffaa walitti aansuudhaan waancaa liigichaa fudhachuuf carraa qaba. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.